sene dufensi lala dufega khuno magaan kiyaamatani jama kantiba ibsu magala galamsoti tole gaara guyyaani nuuf akka magala galamsot guyyaa gammachuuti guyyaa ummanni keenya ijoollee dhala isatti gammadee keessaas tokko dhalli isaa kun ammoo dhala galamsoo qofa osoo hin taane naannoo ishiitii fi ijoollee Machaaraa, Baddeessaa, Ciroo naannoo Oromiyaa keessa jiran hanga Harargee baatti hundi isaanii tokkoomanii hospitaala keenyatti tajaajilamu ni qabna jedhanii meeshaa erganii dhalli kun ammoo keenya ta'uu isaa uummanni itti garsiisee fi isaan biyya alaati tokkoomanii uummata keenya tokkummaadhaan gargaaran keessatti tokko waan ta'eef baay'ee gammannee guyyaan kun uummanni ofii buufannaa meeshaa ijoolleen keenya nu ergan ofii buufne jedhanii gammachuu dhala dhalanitti yeroo itti boqotan amma jedhanii dhugumaan ijoollee dhallee qabna kan jedhanii jechuudha. Ijoolleen kun ammoo yeroo baay'ee magaalaa keenya irratti gargaarsa baay'ee godhaa turanii bakka birrattis baay'ee godhanii akka gubbaa qorichaa irratti nama hin qabne mana bituudha kan hin qabne wallaanamuudha Dr. Shukkar kan jedhamu dhalataa Odaa Bultuun hanga biyya alatti wallaananii garuu lubbuu isaa fayyuu dadhabus baay'ee gargaaran gaa lakkoofsi isaan ittiin nama deeggaran kana jechuu hin dandeenyu ta'us garuu har'a immoo deebinee bakka uummanni keenya itti wallaanamu meeshaa ergu qabna jedhanii ijoolleen Oromiyaa bakka akka itti wal beekan sadarkaa itti wal beekan yoomanii tokkoomanii meeshaa kan erganii har'a nuuf guyyaa dhala keenya tokkoffaa yookaan lammaffachuu dandeenya. Kanaaf manguddoonni keenyas asitti walitti qabamanii meeshaa kana simachaa jiranii dargaggeessi keenyas haala kanaan meeshaa buusaa jira jechuudha. Kanaaf guyyaan kun guyyaa addaa, guyyaa tokkummaa, guyyaa akka naannootti gosaan amantiidhaan osoo waliin qoodin hundi keenya tokko taanee itti gammannedha waan ta'eef isinillee baga gammaddanii meeshaan nu bira gahu ifaa ifatti hima kanatti bu'aa jira. Kanaaf isinillee baga gammaddanii waan isin yaaddan uummata keessan bira isinii gahu gahee jira. Tajaajila keessatti immoo walumaan dura ulfaadhaadha ammallee kun jalqabbiidha. Tarkaanfii duraati waan ta'eef tarkaanfii ta'an oomishee lafa ramoonni oonee yaadna keenya isin biraan ni geenya. Kanaaf manguddoos intarviiyuu tokko ni fudhanna yaadni isin bira gahaa kan biyya keessa biyya alaa yoo yaadni keenya tokko ta'e uummata keenya hin jiru ammas biyya keessa irraa hanga alatti uummata keenya gargaaruudhaaf ufaa qopheessuu hundaa oomishisa magaalaa galtee magaalaa dhaamsan qabu kanuma ulfaadha. Hassan Muhammadin jedhama bulchaa Naabirooti. Har'a wanni asitti argamneef dhalattoota ijoollee magaalaa Galamsootii fi naannoo kanaatii wajji wal qabatee deeggarsi isaan hospitaala keenyaaf godhan baay'ee manguddoon teenyaas dargaggeessi keenyaas hawaasaan jiraataa magaalaa kanaatii fi aanaa Naabiroodhaa gammadee asitti argamee meeshaa isaan summunii qabanii walitti buusanii yeroo isaan irraa qusatanii asiin dhugaan kana baga nagayaan nu ergitanii ijoollee teenya nuti isin jaalannaa galatooma ulfaadhaadha. Baga dhukkubsattootaa fi hawaasa keessan gandatti dhiiftanii biraa deemtan bira dhaabbatanii jechuu barbaannaan kanaaf as dhufnee meeshaa kanarraa buufataa jirra jechuudha. Nuuf amma nuti nu jalqabaati qaamni si deeggaru nuti har'aan tana haratti quufnee jirra. Xiqqoo isaan qaban nu deeggaran irratti baay'ee quufnee jirra. Yoo kamti qaate hospitaalli kun rakkoo baay'eedha qaba. Rakkoo baay'ee kana ilaalaas turre waan humna keenyaa olii ta'ee yoo dadhabnee mootummaan sadarkaa jiru gaafataa turre. Wanni mootummaarraa illee deeggarsa argataa turre jira. Haa ta'u immoo fedhinnaa hospitaala itti fayyadamtootaa fi hospitaalli kun waan inni barbaachisu jidduu wal guutuu hin dandeenye. Isa kanarra dhaabbatamee ammoo yaadota nama muraasaan buruqeen qaamni ala jiru kun ijoolleen dhalattoota asii ala jiran waan danda'an waliin qabanii har'a meeshaa tana fakkaatu asiin dhugaanii jiranii har'a ta dhufteef gammannee jira. Kan ammoo dhalattoonni magaalaa Galamsootii fi aanaa Naabiroottis kanarraa baratanii hawaasa isaanii bira fuuldurallee akka dhaabbatan nuti isinii gammannee jira. Manguddoon biyyaa isinii gammadee jirti. Dargaggeessaa fi hawaasni tajaajilamtoota hospitaala kanaas baay'ee irraa gammadee jira waan ta'eef dhugumatti haa galatoomanii ulfaadhaa jechuu ni barbaada. Tole guyyaan har'aa obbolaan biyyoota garaagaraa irraa nu ergan nu ga'ee jira. Gammachuun nutti dhagahame, gammachuu daangaa hin qabne nutti dhagahame. Dhugaa dubbachuudhaaf dhalattoonni magaalaa Galamsootiif naannoo ishii hojiin isaan hojjetan hojii boonsaa hojii ajaa'ibaatu hojjetanii nu ga'ee jira wanni ergan ammana jedhee ibsuun na dhibaana deeggarsa isaan
horii walitti qabanii bitanii nu ergan hedduu haa galatoomanii yaadatanii jiranii ammallee isaan haa yaadatu rabbiin hojiilee misoomaa itti aanulleen magaalaa keenya keessatti hojjetamu akkanumatti waliin qindoomnee tumsa boonaa waan gootanii kan hojjetanii hunda hedduu galatoomaa gammannee jirraa jechuun barbaada. Eshi maqaan kiyya Dr. Abdul Siraj Nanjani Medical Director Hospital Waliigala Galuutti. Egaa guyyaarraa akkuma ilaallee agarru sirna galateeffannaa meeshaalee meedikaalee fi kunuunsa tajaajilaa dhalattoonni galamsoo fi naannoo Oromiyaa guutummaatti warreen jiran ijoolleen hanqina meeshaalee hospitaala keenyaa fuudhachuudhaan hanga danda'anitti humni isaanii oliin hanga nuti qe'ee olitti meeshaa meedikaalaa isaa saffisaan guddisan galateeffannaa isaan qopheessan irratti kan irratti argamu guyyaaf gammachuu guddaan dhagama. Meeshaan kun baay'ee meeshaalee babbareedoodha. Na hanqina gara meeshaa gara fayyaa hin qabne hedduu nu fura jeetiin itti amana kanaaf baay'ee isaan ijoollee kanaaf dhaamsa baay'ee dhaamsanii qaba. Isaanis nu caalaa yaadanii waan kana waan mataa isaanis orgaanaayiz wal godhanii meeshaa kan nu dhiyeessanii gara itti aanutti immoo kana caalaa meeshaa hedduu jira malee kan nuti hin qabne jechuudha. Kana immoo san qabaachuu keenya dura kana argachuun keenya hedduu nu fayyada. Akkanii lama jaan waan ta'eef meeshaa beezikii sappilaayii hunda ni qabna. Kan isaan immoo meeshaa haalan mooronti investigation barbaachisu akka CT scan MRI taasisuun hedduu jira. Kanneen gara fuula duraatis gargaarsa isaanii akkuma itti fufu akka hundaan dhaabbanee dhaamsa dabarsuuf ni barbaada. Ammaaf ammoo meeshaan nu dhufu hedduu fakkeenyaaf meeshaa akka waali teebilii fa'aadha. Waali teebilii lama qabna. Lamaan kana waggaa 20 fayyadamneedha. Inni isaan haaraa tokko nuyi dayuun isaanii waali teebilii 3 qabna jechuudha. Kanaafuu meedikaal sappilaayii kabiraa harka meeshaa osoo isaan fayyadaman CT scan MRI ultrasound kanneen gumaata isaanii gara fuula duraatti akka itti mudanii dhaamsa dabarsuun Bishraa Saneetii jedhama. Itti gaafatamaa waajjira fayyaa magaalaa Galamsooti. Hara tokkoon ammas akkuma obbo Hasan Ahmad Hafsa Ormaaniyaa bulchaa naannoo Afroodhaa dubbatan nuti lachuu boordii hospitaala waliigalaa Galamsooti. Duraan dursee ijoollee teenya diyaaspooraa biyya alaa jiran dhalattoota Galamsootiin yaadni kun burqee rakkoo hammaata hawaasni keenya keessa jiru meeshaalee yaalaa hanqina guddaa keessatti nuti asii halkanii guyyaa tattaafannu kana nu guutanii akkatti nu boonsu isaaniitiif baay'ee galatoomaadha. Bakka xiqqoon baatee doolaara biliyeenan isin yaaseen jechuun hin barbaada. Ijoolleen tun isaanii raafeetii miti waan kana kan nu erganii itti rakkatanii bara kana keessa soomana irrattis maallaqa guddaa magaalaa tana facaasaa turanii yeroo adda addaa ayyaanni gaafa dhufee rakkataa magaalaa tanaa ijoollee tanaa quba qaba. Waan kana gochaa turan maatii isaanii moggatti dhiisaniif biyyaaf dhaabbanne malee maatiif hin dhaabbanne jedhanii har'a immoo deebi'anii hospitaalli kun aanaalee Harargee lixaa keessa jiran dabalataan aanaalee godina Arsii keessa jiran hunda dabalataan wal'aanaa jechaadha. Hospitaala kana rakkoo isaa kana beekanii dhufanii akkasitti nu ilaalanii warra dhufanii ilaalaniitiin yaada adda addaa irraa fudhatanii haala kanaan gargaarsa meeshaa hanga nan jedhamne kana nu erguu isaanii meeshaan kun meeshaa miliyoona 60 hanga 100 geessu jechaadha. Gadaadha tilmaamni isaan baane gaafa maallaqa Itoophiyaatti jirte dhiisuu akkaataa isaan itti laffanii nu godhan kana ammallee baga dhalatanii baga jiraatanii baga ilmaan biyyaa baga isin qabaanne jechuun hin barbaadanii akka hoogganaa waajjira fayyaa magaalaa Galamsootti baay'een gammadee jira. Gargaarsi isin nu kennitan amma duras kan ergitan ammaa kanas dabalatee fuuldurallee nu biraa hin dhabamini waan nuti isiniif godhuu qabnu nutis waan dandeenyuun hanga ajirrutti inpuutii keenya isinii kun waan ta'eef kallattii nuukaa kallattii keessan fudhannee waa hunda asitti jirre oolchina baga keenya taatan jechuun barbaadan gabaabinaan. Lama seene dhufeensi ilaalaa dhufe gaafunoo lama guutuurra maaltu caala. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورّي دوبا سجلتي يتنا في فيديو يتنا قرتن هندنوه قمتشو قدا قمنا الرانتنا قمتشو قدا نبتدأ قيامي لمنين أرومو شفتنوه بيا الرا قمدو قبدي وانا جايبا ميشالي أدى ميشالي هارو تجاجل هوسبيتالا مقالا قلمسو akka biyyaatti riifaraala ta'ee jiru duuba biyya alaatirraa gargaarsaa fi deeggarsa uummata keenyaatiif dhufee jirutu hospitaala keenya seenuu deemaa jiru akkuma agartan kana inshaallahu ta'ala akkaataan seensa isaatu baay'ee rakkisu jira kontenera CT scan waan guddaatu dhufee jira tajaajila kana namoonni itti gammadee jira baga gammanne walumaa baga gammaddanii
isinin jenna obboleeyyan keenya asumaan dhaamsi ijoollee keenya lammiilee jirtu biyya alaa cufa Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Minisootaa jirtan bakki cuftuu jirtan waan dhiirti akka keessanii goote kana godhuu keessaniif duuba galata gurguddaa rabbirraa eeba rabbiiti ilmi namaa cufti biyya tana keessa jiru viidiyoo kiyya kana hargu hundinuu isin galatoonfataa jira galanni guddaan rabbirraa isiniif haa ta'u isiniin jechaadha inshaallah asumaan meeshaaleen hafte hospitaala kana hin guuttamne ammallee ni hafa waan baay'eetu hafa raajiin isaatu asirraa ka ergamu jiru ciroodha asin jiru jechuudha raajiin dukkana jira kanaafuu itti aansee wanni barbaachisu hundinuu akka walit dhaabbatee wal faana nuu dhufu eefa rabbii guddaati eefa waan guddaa kana garre abdii guddaa qabna rabbirraa eefa si isin abdanne inshaallahu ta'ala jiraadhaa umrii dheeradhaa barakadhaa bakka ilmaan namaa gurguddaan ga'e cufaa'u isin haa geessu isiniin jenna wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Dünya cenneti akka ajiyana tere sana dünya ummanni galan sorbe hun zaten mesela bulsudan hun denizde de sayegudan cennet'in kan etegudan men hunun de mesela bu baatı bulacak Nelli semu sendiri Allah'ta tedaveri kana bu atakun bona bunun da kabul emri ke sonra ki boş verin var ciddi Müslümana geldi bu bana boş verin الدول اللي بوصفون على بون امكان اني جلدها ونجو ما جو من سمج جوان خلقوه تكون بلد الدولة جو إمام بالله هم فكي جو ما كلا فكي ده في الثاني ما إنسان بلد الثاني خلو اسم الدولة جابوا خبرات الدمشوا خبرات والدمشوا اتخاو أنتان جاون والدمشوا اتخاو أرى ركضا خلنا ورمتوا الدردار من دمجان ركضتن جرى أبتن ما بلان كنا بدأ يرفض جرى بنا هنا أمد الأمان كنا ركضتن لفتني رب سنافره أما اللي جبال لا تجيب على والذي لا تدرس على خبرنا لكيسي على هنا حاج رسول الله نجاري والله الرام كذا أكيد جنة إبسم الله يدور فهرة جلسوا مع بعض جرات كان نجارات تاجنا هبة أبدي بدأوا خيسني كيسي تبدأ نجاري الرواد سنجوا تكون وانجي ترى أمة حيسن ترى رابطني ركض هذا رابطني وكبسة هذا رابطني ربين رجام تسني هاتو أكثر ديوتيس أكثر نمتيس أكثر بليه متيس جلسوا مع هدي جلسوا مع ألفاتا برهتا جرات داني بوستني ربي سنها بوستو thank you أنا جندي إسماعيلي كلهم كينيا تجربة أمريكا تكندا جت إنجنو نيشن يوني سير كفرنجيسه جمّن نيسيرا جمّن نيجيرا उम्मीद है कि आज इसकी बल्लेदा इसलिए जब इमाम के बच्चे इधर मोहम्मद कामी उमर समीरा अनीसा यूरा अनवर कामी हम सब्जेक्ट ये लेती सब्जेक्ट तो है सिर्फ ये ले मुझे मुझे ये मुझे उनकी नज़ीर खान तो ऐसे नज़ीर शाह हुआ था अरे गलतोमा जब सुनिंजनी सुनिंजनी गलतोमा गुड्डा तुझे सनी वान गाड़ी तुझे सनी याद नहीं अमले रब्बी की आवाज़ उम्री बेरदा रुचि बल्लदा आकस्मिक फुजरन ले रबिया रब्बी सुनागत मालतर मुतन्नो ओली को न जानी थी खराबेरा फरहान दिन गद्दुमा इथोपिया से ने सोतारा अब्बान फरहानिस बाई तकफा गान सोमनासिस सोमनासिस में इंसान achuma dhufan saniifuu keessummoonni kun isinitti taasoo osoo fedhanii sagantaan xiqqoo dura waltuyyee qalbiin anillee na cabdee ture ofitti illee saalfadde akka nama biyya kanatti gara hojiinis wajjumaan daddalagaa turre sanboo dammoo ammaa kan isin akkanumatti obsaan teessaniituma waan isaan ja'anis keessaa baasanii xiqqoollee ta'u gizee isaan xiqqoo aanattis wayii deebee isaanillee qalbiin xiqqoo fayyitee galatoomaan ja'a kanaachi namni bize rabbiin carraa nama tolchee bakka itti hawaasa fi tajaajiluu qabu ga'e tajaajiluma qabu wanni itti goonu dirqamuma san baachuudha sanirra wanni tirfii biraan jennu san keessatti rabbumarraa waa eegganna namarraa himiti hundineefu saniifuu dalagaan amma jirtu sun amma ijoolleen akkuma reefu isin kaasaa ture dura hospitaala Hiwoot Faanaatiif Farhaan nama warra waan kana kennu wajji wal argee Hiwoot Faanaaf anaat kafale jee madatti kafale hospitaala keenya hospitaala yuunivarsiitii Haramaa kayna nammaan tan itti hogganaatan
matattu fi firraa kafale nama biraati hojii osoo itti ni deemu sanu fi kenneeti oduun sun dhagaamtu mee dhagaamtu warri baddannoo warri dadaris warri kombolchaa buufata isaaniitiifis warri gurgursuun baabila kun hundinuu nutis ni kafalla jaanii kaan coros isaaniif eega dhufee jirru hospitaala laalee booda warri galamsoo hospitaala kanan dhufamin aboo nutis ni qabna jaan waraqaa isaanii osoo jarri dhufee hospitaala laalin akkuma hospitaala biraatiin tokko gooneetuma ergineefetu gizee waraqaan ergamtu ijoolleen galamsoof naannoo ishii kennaa jennaan maallaqa halkanuma lamatti waan barbaachisa walii qabanii dabarsan wanni dura dhufeefu dura kennan isaan dura farhaan qofaa kennu saniifuu ijoolleen wanni achirraa fudhanne osoo hedduu walitti hin iyyin osoo walitti haasa'in wal amansiisu osoo hedduu hin jiini bakkuma takkatti dafanii waan barbaachisan godhuu danda'an humna jabduudhaatu habroon alaaqabaa heetuu gala yoo asitti warri jukuun jabaatee isaan sanis hamilchiise ijoolleen sun hospitaala malee waan biraas dalaguu hin dandeessi wanni sagantaan kun barbaachiseefu isaanii galatoomaa jaanii onnachiisudha isaan san ni jirra waan isin gad ergitan hawaasa bira akka goonu ga'u ni goonaa hoggansa jiru qabaachuu akka agarsiisan barbaanna saniifuu wanni har'a sagantaa kana irratti argame sanii isinilleen baay'ee galatoomaa ijoolleen alaa ta hoggu takkatti wal yaamteetuma wal dhageesse sunis haa galatoomtuu ta qabdu irratti illee haida'uu fi nutillee nagaa akka haramaatti waan isaan gad ergan waan silaa siistama keessa dabarsanii biyya naquu barbaachisu godhuuf ammallee qophiidha isaanis haa jabaatanii galatoomaa wabillahi tawfiiq እኔ መላከ ገነት መምህር መሐሪ ጥላሁን እባላለሁ። የገለብሶ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ነኝ፣ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ነው በሆስፒታሉ አስተዳዳሪ አማካኝነት እነዚህ በሀብሮ ወረዳ በገለምሶ ተወልደው ያደጉ ጥሩ የበረከት ልጆች በውጭ ሀገር የሚኖሩ ለሀገራቸው ለሚያደርጉት አስተዋጽኦና አሁን የሚታየውን አንድ ኮንቴነር ሙሉን መኪና ተጭኖ የመጣውን መድኃኒት በአባቶች በእምነት አባቶችና በአገር ሽማግሌዎች አማካኝነት ቁጭ ብለው አይተው ተቆጣጥረው መግባቱን እንዲያረጋግጡና እነዚህን የበረከት ልጆች ደግሞ ያሉበት ትልቅ ምስጋና እንዲቀርብላቸው ስለተፈለገ ነው። ስለዚህ ጥሪው ደርሶን ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ መጥተናል። ነገር ግን ዛሬ ከገባውም ግባት ውጪ ከዚህ በቀደም ብዙ አስተዋጽኦና ብዙ እርዳታ ብዙ በረከት ሲያደርጉ የነበሩ የበረከት ልጆቻችን ናቸው እና እነሱንም አሁን በያሉበት በውጭ ዓለም ሲኖሩ ፈጣሪ በያሉበት እንዲጠብቃቸው የሁላችንም ጸሎት ነው። በያሉበት ስራቸውን እንዲባርክላቸው ጤናቸውን እንዲሰጣቸው የሚሰጣቸው ሁሉ ፈጣሪ እንዲባርክላቸው የሁላችንም ጸሎታችን ነው ምኞታችን ነው። ከዚህም በላይ በርትተው ይችንን አገራቸውን ያበለጽጓታል በሁለት እግሯ እንድትቆም ያደርጓታል ብለን ተስፋ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ ዛሬም ለመጣው ዛሬም ለተደረገው ዛሬም ላየነው ሁሉ ነገር እግዚአብሔር በረከቱን ያብዛላቸው እድሜና ጤና ይስጣቸው እያልን ከልብ ነው የምናመሰግናቸው። ለወደፊትም በዚህ ሂደታቸው በዚህ አቋማቸው በዚህ ዓላማቸው ጠንክረው በርትተው በዚህ በጎ አድራጎትና በዚህ ትልቅ ስራ ያልተሳተፉትንም አካተው ከዚህ የበለጠ ስራ ይሰራሉ ብለን እናስባለን። አሁንም በርቱልን ነው የምንለው። እግዚአብሔር ባሉበት ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ፈጣሪ ጤናና እድሜ ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግናቸው። እግዚአብሔር ያክብርልን። duraan dursee baga rabbiin guyyaa kanaan nu geenja bitaa mirgaanis warroon obboleeyyan keenya kan biyyaalaa jirtan nagdaa irraa eegalii akka daan irraa eegalii hunda isaaniitu meeshaan nagaa nu geessuu jirti hedduu galatoomadha. Arraan sana waliin gammadu waan nu hoon waggaa 50 dura jeenuu goobana yaadatan yaa doktor Oromoo isin waan harmee kajeessan arra hojii hojjetan akka Oromiyaatti waan sana hedduu gammannee arra hojii hojjechuu keessanii hedduu gammannee jirra. jecha jechuun jeesan hojii garree jirra siinjaa ammallee yeroo ta'an warri keessa draa jirtan warri kana draa jirtan warri as draa jirtan haaluma kana gartanii obboleeyyan keessan kaajuu taakee dhalleeyyis moggaa dhaabbatanii yaajila kana akka osifuftan kabajaan isin gaafannaa innaa hedduu galatoomaa warri maallaqa kana baasaniif
rabbiin dachee kan bakka isin haa buusu rabbiin waan lafaatu bichaa godhe isin haa malu akka isin uummata keessan yaaddeetti rabbiin isin haa yaadu jennaa hedduu isin gammanne hedduu warri aana guddina biraatti haala kana laalee akka itti fufuunnaa isin fakkeenya waan taatanii jecha rabbiin dachee isin haa kafalu hedduu gammanne dawaa kunis akkana sammetti tasgabbida warra biyyaa hunda yaamanii manguddoo yaamanii kabajaan dawaa kana keessi buusaa jirraa jechuudha akka shakkiin takka keessi waan kana goone harka keenyan dawaa kana buusnee jechuudha wani shakkiin takka illee jirtu haala kana itti fufaa innaa galatooma ubii dheeradain. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Ala guyyaa gammachuudha guyyaa gargaartee gaarii aanaa keenya magaalaa garam soo keessa ta'etti walli jabdu walli guddootuun tajaajiltee guutuu biyyaa keessatti hin argamne yeroo guddoo biyyaa keessaa haalee naannoo biraa argamtee diasporaan ijoolleen biyyaa ijoolleen keenya muslima islaam kiristaana hin jenne walitti dhufanii walii galteetee waan kana qindeessanii ni erguun isaanii haalaan gammachuudha. Mugammachuudha gammachuu gaariidhaan misallee nagaan miseentee jirti alhamdulillah kun uffata ilaalaa jirra meeshaa kaan buufnee kaan buufnee jirra ammallee galatoomaa guddaa rabbiin irratee ammallee rabbiin abbaa biyyaa isin godhee warra irratee misooma biyya keenyaa kana akka gargaartan kanaan isinillee rabbiin ol kaasee abbaa biyyaa rabbi isin haa godhu jedha galatoomaan isin jedha. Dargaggoota fi haawwanni isaa irratti argaman maalirraa kan ta'e gammachuu waan kanarraa kan ta'e waan kunis kallattiidhaan nu ga'ee jira akkasumatti osoo hin tuqaminitti wanni hundarraa nama gammachiisu arda waan akkana jiru meeshaaleen akkana jiru meeshaan haareen meeshaan bara ammaan tara bara 2016 akka biyya kanatti bara 2024 kan ta'e irratti meeshaan haareen dhufuu kanaaf baay'ee gammadaatiin jira ummanni immoo biyya kana akkuma isin argitan kana ummanni guutuun isaa ba'ee jira irraan tana aanaan abrootis akkasumatti ba'ee jira magaalaa galamsoo qofaan manguddoo ranaa abroodhaa balbaleetti irraa kaasee magaalaa adda addaa waachii irraa kaasee guutuun isaanitti argaman kun maalirraa kan dhufani ga'ee isaan ijoolleen alaa taphattisan isaanis qooda irraa fudhachuuf dhufanii dhufumatti irraa gammadee jira gama kiyyaanii ummanni illee irraa gammadee jira. Deeggarsi kun taraan dura illee nu godhamaa ture haasuur keenyaaf tara dura haga kompiitara 50 nu erganii turan ijoollee siraa galfamtu nallaa bishaafaadha akka ajaa'ibatti irraa gammada barnoota irratti illee hojjetanii jiran fayyaa irratti illee hojjetaa jiranii wanni an jechuu barbaadu arra saanan barus taara arra walii goonee adda osoo hin taanetti rakkoo teenyaa fi gammachuu teenyas akka nu wajjin qooddatanii fi nu wajjin akka dhaabbatan fuuldurallee asumatti kan dhaabbanneen jaa baga nu yaadattanii baga nu gortan nu wajjin irraa isinii wajjin jirraa jennaan. Kanaa guyyaa addaa sinuu fi guyyaan gartee ijoolleen keenya biyya alaa jirtu nuuf barattee biyya alaa jirtu nuuf gartee dawaa fi meeshaa dawaa uummanni itti gargaaramu nuuf gumaachitee ijoollee keenya saganaa birattillee baradhaa bakka tana gahaadha haala kanarraa laalladhaan ja'an ammallee deebi'ee ijoollee keenya gartee achi jirtu ammallee uummata kanarra laalladhaa uummata keenya kana gammachiisaan ja'an umrii isaa naa dheeressu warra gartee akkanatti nu gammachiisa kanallee umrii isaa naa dheeressuun ja'an. Gammachuu har'aan tana warri aanaa habroo hundinuu gammannee jirra ijoollee keenya ta biyya alaa ta gartee haayiskuul kanatti qaraatee kana wajjin gammachuu qabna kunoo bulchiinsa aanaa wajjin ammas gartee gammachuu qabna kanaaf isinirraa gammannee jirra ijoollee keenya tana durallee nu yaadattanii jirtanii biyya alaa jirtanii biyya keessaa deemtan biyya teessan dheebottanii biyya tanaaf gartee dalaguun teessan haalaan nu galatoomaan isinin ja'a ammallee durallee akka nu yaadattan aanaan habroo hogga jaame hospitaalli kun hospitaala guddaadha akka gartee hospitaala guddaa kanatti akka nu yaadattan galatoomaan. Biyya irraa kan wanni asitti argamneef ilmaan keenya biyya alaa jiru ummata keenyaaf gargaarsa kennanii kontineera guutuu erganii ummanni galamsoo fi naannawa ishiidhaa qeeballi saniiti isaanitti waan jirruuf har'a akka isin garkanatti ummanni galamsoo fi naannawa ishii gammachuun bahee meeshaa tana simataa jira ilmaan keenya haala jiru kana nu gargaartan ammallee gargaarsa gara hundaatinuu rabbi isinii haa ta'u jechaadha biyya teenyaaf maal goonee biyyiti teenya maal nu gootee miti maal goone fi yaadadhaa ta jenne sunuu nookkana ishiin nama ufii yaadatuun saba ufii yaadatuun biyya ufii yaadatuun akkatti nama boonsiti bakka jirtanitti rabbi isin haa boonsuu jenna nuti har'a immoo gargaarsa irra godhame kun dhukkubsataa biyya teenya rakkataa biyya teenya meeqa rakkoo fura
rakkoo isinaa furuu jecha dhaamsa dabarsinaaf. Wanni jennuun ammallee haga jiruu teessanitti rabbis isin haa gargaaru. Ummata keenya rakkataa akka isin beeytanitti har'a gargaartan kanatti isinii fi warri hafelleen Dhaloonni ayaa qabuun dhalootaaf waan ayaa qabu lafa kaa'am. Kabajamtoota dhalattoota magaalaa Galamsoo fi naannawa isheetti argamtan kanneen biyyoota Awurooppaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa akkasumatti illee biyyoota alaa garaagaraa keessatti argamtan yeroo qaalii teessan aarsaa godhuun yaada kana fiduu hanga meeshaalee tilmaama qarshiif nama rakkisu kana gumaachuutti geessuudhaan yeroo ammaa immoo hospitaala walii Galamsootiif nu harkaan geessan irra deebinee galatoomaam waan kennattaniin hin dhabinaam qabeenyi keessan qabeenya kennattaniin dhumne rabbi isiniif haa kennu jechaan kurfii gabaabaa har'aaf walitti qindeeffanne kanumaan goolamnee jira. An Roobaadiinoon tureem waan hordoftaniif galatoomaam.